Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sada Waaqa tokkoo. Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoo kan taatan nagaa galata Waaqayyoo. Fagaattanii biyya hambaa kan jirtanii, dhiyaattanii immoo biyya keessa kan jirtanii akkam jirtu? Ameen. Maqaan Waaqayyoo uumaa keenyaa, maqaan Waaqayyoo qoricha keenyaa yeroo hundumaa kan sodaatamee, kan kabajamee nuuf haa ta'u. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo warra gaaddiduu du'aa jala jiranii fi ifni ni ba'aa jennee waa'ee cuuphamuu gooftaa gooftotaa, waa'ee mootii moototaa ilaallee turre. Kutaa lammaffaa isaa keessatti immoo mootummaa Waaqayyoo isinitti dhiyaatteetti, yaada garaa keessanii gedderadhaa jennee Yohaannis cuuphaan gooftaa keenya akka cuuphe waliin ilaallee turre. Har'a immoo kan waliin barannu inni xumuraa, gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maaliif cuuphame? Maaliif cuuphame? Laga Yordaanositti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ilmi dubaroo Maariyaam, mootiin moototaa, inni hundumaa gochuu danda'u, hundumaa dabarsee kan jiraatu, cuuphaan isa hin barbaachisu. Garuu sababa inni dhufee cuuphameef sababa baay'eetu jira. Inni jalqabaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni cuuphameef raajiin dubbatamee akka raawwatamuuf Faarsaa 76 yookaan cufaa keessatti 77 lakkoofsa 16, Faarsaa 113 cufaa keessatti 114 lakkoofsa 3 hanga 8tti galaanni Yordaanos argitee baqatte jedhee abbaan keenya Daawit dhaloota gooftaa keenyaa fuula dura bara 900 keessaa raajii raajee ture. Kuna raawwatamuuf jecha gooftaan keenya jecha raajonni isaa raajan anseera Museedhaaf raajotaa diiguudhaaf hin dhumne. Isaaniifan jabeessuufan dhufe jedhee Wangeela Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 17 irratti akka dubbate gooftaan keenya kana jabeessuudhaaf jedhee dhufe. Inni lammaffaan gooftaan keenya kan cuuphameef fakkeenya nuuf ta'uudhaaf jedheeti. Wangeela Maatewos boqonnaa 11 lakkoofsa 29 gubbaa irratti anarraatii baradhaa jedheera waan ta'eef jechaadha. Kanaafuu cuuphame akka nuti cuuphamnuuf fakkeenya nuuf ta'uudhaaf jedheeti. Inni gara biraa gooftaan keenya kan inni laga Yordaanositti cuuphame akkuma dubbannee turre xalayaa du'aa nurratti barreeffamee ture sana nurraa balleessuudhaaf, nurraa barbadeessuuf jedheeti. Qolaasiyaas 2:14, Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 15, tokkoffaa Phexros 2:21 jechaadha. Inni gara biraan iccitii Sillaasee nuuf ibsuudhaaf jedheeti. Gaafa gooftaan keenya cuuphame laga Yordaanos keessatti utuu harka Yohaannisiin cuuphaa jiru Hafuurri Qulqulluun samii irraatii bifa gugeen halkan sa'aatii 10tti dhufe. Abbaan immoo jaalallee koo isa kana dhagaa kan sagaleen jedhu samii irraatiin dhaga'ame iccitii Abbaa Ilma Hafuurri Qulqulluu ni raawwatame jechaadha. Kanaafiyyuu sadummaa isaa nuuf ibse. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yogguu cuuphamus immoo waggaa 30ffaa isaatti cuuphame. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo waggaa 30tti kan inni cuuphameef dargaggeessi waggaa 30 ta'ee uumame mucummaa isaa kan dhabe abbaa keenya Addaamiidhaan fayyisuudhaaf mana abbaa isaatii keessaa kan gadi ba'e mana abbaa keetiitti, mana kee abbaa keetii kanan ta'e ana uumaa kee abbaa kee kanan ta'e an kanan si uume uumaa kee kanan ta'e si deebisuudhaaf jedhee dhufeera. Iddoo rakkinaa iddoo dhiphinaatii waan ta'eef hin dhiphatin jechuudhaan gooftaan keenya waggaa 30tti cuuphame. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo gooftaan keenya immoo harka Yohaannisitti cuuphamuu maaliif isa barbaachise? Yohaannis cuuphaan gooftaa gooftotaa, mootii moototaa cuuphuudhaaf maaliif akka inni cuuphamu ta'e? Egaa Yohaannis cuuphaan kan inni akka inni harka isaatti cuuphamu nuuf ta'e fakkeenya nuuf ta'uudhaaf jedheeti. Mootonni biyya lafaa, abbaan qabeenyaa, abbaan taayitaa, warri baalasilxaanii ta'an addunyaa kana keessa jiraatanii gara abbootii keenya lubootaan kottaa jedhanii abbootii keenya akka isaan hin daffarre, diffirnatii akka isaan irratti hin geggeessineef jecha gooftaan keenya kasoominaan harka Yohaannis cuuphaatti cuuphamee jechaadha. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo gooftaan keenya immoo bishaanidhaan kan cuuphame bishaan hundumaaf walqixa waan ta'eef sayyeessaafis sooressaadhaafis walqixa waan ta'eef akkasumas bishaan dhanna namaarraa xurii kan baasu waan ta'eef duraan dursee seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 gubbaa irratti Hafuurri Waaqayyoo bishaan irra ture jedhamee caafamee akkuma jiru sana sagaleen Waaqayyoo akkuma dubbatee ture gooftaan gooftotaa jecha raajonni isaa dubbatanis kan akka raajicha Hisqi'eel boqonnaa 36 lakkoofsa 25 gubbaa irratti
bishaan taliilan isinitti facaasaa isinis cubbuu keessanitti ni qulqullooftu jedhee raajaa Waaqayyoo kan ta'e Isaayyaas akka dubbate gooftaan keenya bishaaniidhaan cuuphamee jechaadha. Egaa gaafa gooftaan keenya cuuphamu Yohaannis cuuphaan maal jedhe seetani ree? Maqaa eenyuun cuuphamnaa? Yaa gooftaa nuti yoo maqaa keenya cuuphamna? Ani immoo siin immoo eenyuudhaan hin cuuphaa jedhee gooftaa keenya gaafate. Gaafa kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkas jedhe, yaa Waaqayyoo nuti maqaa keetiin cuuphamne jedhee Yohaannis cuuphaan gaafa gooftaan keenya gaafatu, gooftaan keenya immoo deebisee ilma Waaqayyoo abbaa isa eebbifamaa burqaa ifaa kan taate dhiifama naaf godhi. Ati akka Melkiiseedeq luba bara baraa siidha jedhiitii na cuuphi jedhe. Dhugaadhumatti Yohaannisis gooftaa keenyaan akka isa qajeelchetti gooftaa keenya cuupheera jechaadha. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo erga Yohaannis akka kanatti isa cuuphee waggaa 30ffaa isaatti cuuphamee maaliif laga Yordaanositti cuuphame? Laga Yordaanositti akka inni cuuphamuuf sababni kan ta'e maayini? Egaa maatiiwwan Waaqayyoo lagni Yordaanos kunii dhugaadhumatti burqaansaa tokko ta'ee gadi siqee immoo bakka lamatti kan gargar qoodamedha. Tulluu Armooniyem irraas kan burqu ture. Egaa maqaan lamas kan qabu ture. Galaanni Yordaanos kun Yuuriidhaaf Daanos kan jedhamu jechaadha. Yuur inni jedhamu biyya Israa'el keessaati kan burqu. Daanos kan jedhamu immoo karaa warra Ormootaa keessaa kan yaa'u ture. Yeroo kana gadi siqee walitti kan dabalame bakka Yordaanos jedhametti gooftaan keenya cuuphame. Sababni achitti cuuphameefis tokko ijoolleen addaan ba'anii turaniiru. Warra hafuuraa warra foonii jedhamanii ijoolleen addaan gargar ba'anii kan turan. Kanaan booda isin warra fooniidhaaf warra hafuuraa kan jedhamne hundumtuu keessaniyyuu warri natti amantan tokko kana booda yoo cubbuu hojjettan ofii keessaniin baddu malee an tokko isin taasiseera jechuudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos saba hundumaadhaaf akka dhufe ibsuudhaaf jedhee achitti cuuphame. Inni gara biraa immoo achumattis kan inni cuuphameef iccitii Daabiloos dhoksaanni xalayyaan abbaa keenya Addaamii mallatteessee achi keessa kaayee awwaale sana balleessuudhaaf jedhee iddoo Yordaanos jedhamutti gooftaan keenya cuuphame. Egaa gooftaan keenya laga Yordaanositti kan cuuphameef sababa baay'eetu jira. Inni jalqabaan raajiin dubbatamee ture suni akka raawwatamuufidha. Innis galaannis argitee baqattee jedhee abbaan keenya Daawit akkuma faarfate faarsaa 113 lakkoofsa 3 gubbaarratti kana dhugoomsuudhaaf jedheeti. Inni gara biraan immoo fakkeenya fakkeeffamee ture dhugoomsuudhaaf jedhee gooftaan keenya laga Yordaanositti maatiiwwan Waaqayyoo cuuphame. Innis abbaan keenya Abrahaam seera uumamaa boqonnaa 14 lakkoofsa 10 hanga 16 gubbaarratti Abrahaam laga Yordaanosiidhaan ce'ee gaara Qaraaniyoo gubbaa kan jiru luba Waaqayyoo kan ta'e Melkiiseedeq irraa ibistiidhaaf xoofoo dhugaatii fakkeenyaan fudhatee ture. Hiikoon isaa Abrahaam fakkeenya amantootaati. Abbootii yagguu hiikanii laga Yordaanos ce'ee Abrahaam gaara Qaraaniyoo ba'uun isaa immoo fakkeenya anaaf isiin cuuphaadhaan mootummaa Waaqayyoo dhaaluudha. Gaarri Qaraaniyoon immoo fakkeenya mana kiristaanaati jechaadha. Lubni Melkiiseedeq immoo fakkeenya gooftaa keenyaa yaggoo ta'u, hibistiin suniif xoofoon sun immoo fakkeenya fooniif dhiiga gooftaa keenyaa Iyesuus Kiristoosidha jechaadha. Kanaaf iyyuu fakkeenya kanaa gooftaan keenya dhugoomsuudhaaf jedhee bilisa nu baasuuf jedhee gara biyya lafaa kana dhufee cuuphame laga Yordaanositti. Inni gara biraan abbaan keenya Iyyoobii waggaa 38 dhukkubsatee waggaa 38 raamma'ee namni illee firri isaallee lammiin isaallee isa baqatee Waaqayyoon gani Waaqayyoon hin waaqessine. Addunyaan gaafa isin Waaqayyoon waaqessitan maatiiwwan Waaqayyoo gaafa isin Waaqayyoon jaallattan gaafa isin maqaa isaa waamtan addunyaan hin jaallattu. Bara sana keessas Waaqayyoon gani bara ittiin jedhan keessa dhiisaa Waaqayyoon hin ganu Waaqayyoo koo waaqessa jedhee abbaan keenya Iyyoobii akkuma uumaa isaa waaqesse waggaa 38tti laga Yordaanositti cuuphatee lamxii isaa dhukkuba isaa irraatii fayyee bilisa ba'eera. Dhukkubni Addaam fakkeenya abbaan keenya Addaam waggaa 5,500 dhiphachaa tureeru. Inni waggaa 38 dhukkubsate.
abbaan keenya Iyyoob immoo fakkeenya amantootaati. Egaati dhugaadhumatti fakkeenyi kun waan jiruuf gooftaan keenya achitti cuuphame jechaadha. Inni gara biraan immoo lammaffaa Matsaafa Moototaa boqonnaa 5:1 gubbaarratti loltoon biyya Sooriyaa Niimaan namni jedhamu dhukkuba lamxiidhaan rukutamee dhukkuba lamxiidhaan miidhamee gara Elsaattis gaafa isa fidanii raajaa Waaqayyoo kan ta'e Elsaanis beennaqii laga Yordaanositti cuuphadhu jennaan maali bishaan baay'een biyya koo keessa jira miti lageen gurguddoon biyya koo keessa jiru miti bishaan kanatti maaliifan cuuphadha attamnatti qostu jedhee gaafa inni karaa qajeelu maal ta'a yoo kana dhattee raawwatte kuwaama guddaadhaattiin jedhanii jedha warri hojjetoota isaa yeggoo kana gaafa inni dhaqee achi keessatti cuuphatu innis lamxii isaarraa qulqullaa'ee fayyeera. Lamxiin Niimaan bara sanaa fakkeenya Addaamiidhaaf Hewaan ijoolleen Addaam waggaa 5,500 gubachaa turaniiru jechaadha. Lamxiirraa qulqullaa'uu fayyuun isaa immoo fakkeenya anaaf isin cubbuu keenyarraati cuuphaadhaan fayyinu bilisa baanu jechaadha. Inni gara biraan maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen Israa'el warri foonii laga Yordaanos ce'anii biyya abdiitti kan ittiin galan laga Yordaanosidha. Xillaatti Waaqayyoo baadhatanii jechaadha. Akkuma Matsaafa Iyyaasuu 3:5 Matsaafa Iyyaasuu Raajii Iyyaasuu 4:1-8 irratti caafamee jiru jechaadha. Egaa Israa'el warri foonii fakkeenya amantootaa warri ta'an fakkeenya amantootaa warri lubbuudhaa jechaadha. Israa'el warri fooniin fakkeenya amantoota warra lubbuu yogguu ta'an lagi Yordaanos immoo fakkeenya cuuphaadha. Biyya abdii keenya Yerusaalem ishee waaqarraatii jechaadha. Akkuma qulqulluun Phaawulos 1 Qorontos 11:2 irratti nuu caafee jechaadha. Egaati lagi Yordaanos raajichi Eliyaasis iddoo lamatti gargar hiree biyya jiraattotaatti ol ba'eera. Dhugaadhumatti biyya jiraattotaatti ol ba'eera. Egaa akkuma inni laga sana ce'ee iddoo lamatti kadhannaa isaan gargar hiree gara samiitti ol ba'ee anaaf isinis yogguu cuuphamnu cuuphaadhaan gara mootummaa Waaqayyoo kan dhaallu jireenya bara baraa kan ittiin argannu jechaadha. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo inni gara biraan dhugaadhumatti kan jiru maal seetaniree lammaffaa Macaafa Moototaa boqonnaa 6:7 gubbaarratti raajonni Waaqayyoo qottoo ergifatanii jalaa baddeetu turte. Gaafa isheen qottoon suni manni Waaqayyoo inni dhiphate ballasnee ijaarra jedhanii gaafa isaanii muka muruudhaaf qottoo ergisaa kana fudhatanii deeman bishaan keessa qottoon kun jalaa buutee jedha. Gaafa bishaan keessa buutu Elseeyis ayyaanni Waaqayyoo humni Waaqayyoo waan isarra jiruuf solloqqee irra buusee solloqqeen gadi hin liqimsine gadi liqimsamee qottoon gadi liqimsama immoo bishaan irratti baatamee jedha. Hiikuun kanaa maali yoo jettanii qottoon suni fakkeenya Addaamiiti. Solloqqeen sun garuu duudni kan hin taaneef nuuf jedhee du'e. Fannifamuun kan isaaf hin taane nuuf jedhee fannifame jechaadha. Fakkeenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiiti jechaadha. Yordaanos keessatti dinqiiwwan baay'eenis waan hojjetamaniif gooftaan keenya achitti cuuphamee anaaf isiniin cuuphaa jireenya bara baraa nuuf laachuudhaaf jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos laga kanatti cuuphamee jechaadha maatiiwwan Waaqayyoo. Egaatii maatiiwwan Waaqayyoo walumaa galatti lagi Yordaanos seenaa ajaa'ibaa seenaa dinqisiisaa kan qabdudha. Kanaaf laga Yordaanos kana keessatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos inni hundumaa gochuu danda'u inni hundumaa dabarsee jiraatu alfaa omeegaa kan ta'e cuuphame. Cuuphaa isaa kanaanis waan baay'ee arganneerra. Waaqayyoo ayyaana isaa kanaatiin ayyaana isaa nuuf haa laatu. Eebba isaa Waaqayyoo nuuf haa laatu. Kan bara kanaatiin kan nu ga'e Waaqayyoo bara isa dhufuutiin Waaqayyoo ittiin nu haa naannessu. Kan nu barsiise galanni Abbaaf Ilmaa Hafuura Qulqulluu sada Waaqa tokkoof haa ta'u bara baraan. Ameen.